Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raap. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as aappii shabakaa bilaashaa isiniif hojjetu tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Aappiin kun akka ajaa'ibaatti shabakaa bilaashaa isiniif hojjeta. Aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan, akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa guutumaan guutuutti viidiyoo kana keessatti akkaataa shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu Zeen irratti, Jawwii irratti, Libaaraa irratti akkanumallee moobaayilii irratti aappii shabakaa bilaashaa isiniif hojjetu isiniif qabadhee dhufee jira. Guutuu viidiyoo kana daawwachuudhaan shabakaa bilaashaa kanatti fayyadamuu ni dandeessanii. Steepii isaa akka dogongorre garuu viidiyoo kana jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti steepiidhaan daawwachuu qabdu. Sababni isaas yoo dogongortan tasumayyuu isiniif hin hojjetu jechuudha. Kanaaf steepii isaa tokko tokkoon faana bu'uudhaan itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Ani Mu'eedha. Chaanaala kan kun Soofuma Raap irraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa viidiyoo kana like share gochuudhaan jalqabaadha. Amma yeroo isin irraan fudhadhu gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa duraan dursitanii aappii kana bakka itti argattan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo salphumatti bakka viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan mata duree irratti yookaan mallattoo V kana irratti al tokko cuqaastu. Akkanumallee kana keessa gad dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo barreeffama more jettutu jira. Ishee irratti kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo aappii shabakaa bilaashaa isiniif hojjetu jedhee barreessee jira. Liinkii kana irratti kilik gootan jechuudha. Descriptionii jala salphumatti liinkii aappii kanaa isiniif kaaya. Akkanumallee koomantii irratti bakka jalqabaa irratti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo jalqabaa irratti piin isiniif godhee jira jechuudha. Aappii shabakaa bilaashaa isiniif hojjetu kana piin isiniif godhee jira. Liinkii kana irratti descriptionii jala seentanii yookaan immoo koomantii bakka jalqabaa irratti ni argattu. Liinkii kana irratti cuqaastu. Egaa garana isin geessa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirrattis barnoota adda addaa daawwachuu ni dandeessu. Dhaggeeffattoota kan koo barnoota adda addaatu asirratti darbaa jira waan ta'eef daawwachuu ni dandeessu. Barnoota adda addaa irraa argachuu ni dandeessu. So asirratti dhaggeeffattoota kan koo akkana gad dhuftanii download now ka jettu kana barreeffama xiqqoo kana irratti kilik gootanii ergasii immoo akkana gad dhuftan dhaggeeffattoota kan koo install ka jettu kana irratti kilik gootan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo install ka jettu kana kilik gootanii aappii kana salphumatti download gochuu ni dandeessanii. Ergasii immoo install gootan jechuudha. Ergasii install gootanii gara bilbila keessaniitti ni buufattanii amma immoo install erga goonee booda akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Install erga gootanii booda open gochuudhaan aappicha keessanii seentu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo aappiin kun username fi password qaba. Username fi password gosa lamatu jira. Gosa lamaan iyyuu cinaa screen irratti isiniif barreessee jira. Dhaggeeffattoota kan koo jalqaba irratti asirra dhuftanii maal gootanii sarara sadii kana tuquudhaan update gootan jechuudha. Aappicha kana update gootanii ergasii immoo check update ka jettu kana kilik gochuudhaan aappii kana dursitanii update gootan jechuudha. Egaa itti aansitanii immoo dhaggeeffattoota kan koo bakka jalqabaa kanarratti auto select server ka jedhu kanarra ta'uu isa jalqabaa irra ta'uu ni mirkaneeffattu. Ergasii immoo saanduqa gidduu kanarratti ni dhuftan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bakka Zeen free jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo asirratti warroonni Zeen itti fayyadamtan Zeen free VIP ka jedhu jira ka jalqabaa. Warroonni Libaaraa itti fayyadamtan Libaaraa free jira. Jawwiin jira akkuma asirratti argattan. Moobaayiliin abbaa riyaala 62 jira. Isaan keessaa ni filattanii akkanumallee moobaayiliin abbaa riyaala 39 ni jira. Kanneen keessaa filattanii itti fayyadamtan jechuudha. Zeen irratti isinitti agarsiisa. Isaan hafee bifumaan amma isinitti agarsiisu kanaan itti fayyadamtu jechuudha. Zeen irratti isinitti agarsiisa filadhee. Ergasii immoo username fi password qaba isiniin jedhee jira. Password fi username kun gosa lama qaba. Screen cinaatti isiniif barreessee jira. Username bakka jedhu kanarratti tokko jettanii lama jettanii sadi jettanii barreessitanii. Akkanumallee password bakka jedhu kanarratti tokko lama sadi jettanii double barreessitan jechuudha. Tokko lama sadi jettanii barreessitan jechuudha. Isa lammaffaa immoo dhaggeeffattoota kan koo yoo kun isiniif hojjetu dide kana akkana guuttanii off on wanna taatu jira. Ishee kilik gootanii yoo connect isiniif gochuu dide isa kana balleessitanii jechuudha. Aljaha duwwaa barreessitan. Duwwaa 1 2 3 4 5 6 jettanii barreessitan. Duwwaa jechuudha. Bakka username password irratti illee isa jalqabaa ni balleessitanii. Ergasii immoo 1 2 3 4 5 6 duwwaa barreessitan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo duwwaa aljaahir erga guuttanii booda dhaggeeffattoota kan koo asirratti off on bakka ta'utu jira. Bakka kana kilik gochuudhaan username fi password isaan kanneen lama wal jijjiiruudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii. Tokko isinii dide tokko irratti fayyadamaadha. Ergasii connect gootan as dhuftanii ergasii okay tan. Egaa akkuma asirratti argattan connect ta'ee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan connect gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii. Garuu asirratti wanti isin dogongoruu hin qabne username fi password tokko yoo isin dide password fi username isa lammaffaatti fayyadamtanii so bifa kanaan shabakaa bilaashaa kanatti fayyadamuu ni dandeessu. Aappii shabakaa bilaashaa kana akka isiniif hojjetuuf garuu steepii isaan dogongorinaadha. Barnoonni kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuun hin irraanfatinaadha. Viidiyoo kana like share gochuun hin irraanfatinaadha. Shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti hojjetu waan ta'eef hiriyoota keessaniif share gochuun hin dagatinaadha. Viidiyoo kana like gochuun hin irraanfatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.